suuti waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana ka mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuudha qaban ture. Dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanuwan kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan irra gahu lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uudha qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqama nuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaalaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati. Warri biyyoota arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dalaydudha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun. Mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. ministeera hajaalaa ture yaalii goggodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata hajaalaa akka hin qabne beeytanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota gaayaman gaqqabaniiti beekun obbolichi kararra ijaaran kana agarsiisanii 7 turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar 1 ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun karaa qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan na gaafate sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajajamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ka Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa shukkana irra buusaa dirqama kun. This must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuu jira jituu kana.
akkuma kalees maqaa Itoophiyaatti nuti miidhamaa jirru arra ijoolleen nuti amma warra baafne maqaa Itoophiyaatti saba biraa miidhaa jiran kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barre Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti takka Baayibili takka Quraanni haraam nuti hin goone miidhaa maqaa Itoophiyaatti nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise arra maqaa Itoophiyaatti miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibbamu godhaa jira jechuudha. Kanaafi arra Amaaraaf kan falmuu qabu Tigraayif kan falmuu qabu Somaaleef Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati yedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo sin hime biyyaan gubata waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku kuni anjoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti it's a fact mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa ba'u sodaatee fi Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa sodaree dhaquu hin danda'u gabba'uu hin danda'u maaliif tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman namni keenya dur gabroomaa ture hidhamaa ture bayee galuu nu magala ture arra bayee hoggaa galuu bar salphinni irra ga'u akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan wanni dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna jechuudha kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira